oduu ammee godina Binishaangul Gumus magaalaa Matakkalitti rakkoo nageenya uumameen namni tokko ajjeefamuun manneen torba gubamuun gabaafame. Kana qaama hidhatee mormitu ta'een jechuudha kan uumame ta'uudhaas gabaafameeti jira. Kanatti aansuudhaan Itiyoon irra deebiidhaan bakka waraanni Eeltiraa daangaa Itiyoo irratti qubatee jirutti sarbama hamaatu uumamee jira jechuudhaan raawwatamaa jira jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himattee jirti Eeltiraa maaluma himachaa oolti. Kanatti aansuudhaan Itiyoo keessatti jechuudha daandiiwwan koriidariin hojjetamaa jiru baay'inaan magaalota keessatti akka malee jechuudha ifaa jira eebisiisaatis jiran oduuleen biyya keessaa qaban hanganuma karaa oduulee biyya alaatti warraan tane hedduudha. Kanatti aansuudhaan karaa oduu biyya alaatti yoo isin dabarsinu mootummaan Ameerikaa Tiraambii mootummoota Afrikaa gara Waataawusitti afeeruudhaan haasaa wajjin taasisee carraa haasawaa isaanii kannuun jalqaba pirezidaantii Laayiberiyaati kannee yeroo inni Ingiliffaa haasa'u afaan Ingiliffaa eessa bartee jechuudhaan dinqisiifatee gaafii gaafate. Kanarrattis namoonni wajjin jiran kun mootummoonni kun guutuun hanga keetii afaan bareedaa hin haasawaa yaada ibsachuun danda'an ati garuu afaan akkanaa eessa barate jechuudhaan gaafate mootummaan Laayiberiyaatis itti hofluudhaan deebisaa akkana jiru deebiseef an Laayiberiuma keessattiin baradhe jechuudhaan deebiseef waaw hedduu dinqisiifatee boodarra immoo afaan Ingiliffaa Laayiberiyaa keessatti akka afaan biyyoolessaa afaan waliigala biyyattii keessatti akkaan baratamu ta'uudhaas ibseeti jira. Mootummoota Afrikaatiif akka malee yaaddoo ta'ee jira. Maaliif jennaan kuni ajandaa addunyaa guutuu ta'uudhaan kanneen akka miidiyaa raawutarsii fi neewustii viidiyoo fi akkasuma kurdumii fi miidiyaaleen gurguddaan addunyaa gabaasaa jira wal jalaa fuudhee darbaa jira. Tiraambii kan mootummoota qeeqoon beekamu kana booda mootummoonni Afrikaa akkuma itti jechuudha bakka sagantaa irratti hirmaatetti dhaabbatee afaan Ingiliffaa haasa'uu laalla. Afaan Ingiliffaa jijjiiraa kana haasa'uun isaan ammoo mootummaan Laayiberiyaa afaan Ingiliffaa ajaa'ibaa kana haasa'u. Achirratti afaanumaan dura eegalee afaan akkanaa isaa baratte jechuudhaan dinqisiifate afaan Ingiliffaa eessa barattee jeeni waaw mootummoota Afrikaa dabalatee kan Eeshiyaatti hedduun afaan Ingiliffaa kana hin dandeenye. Kanaaf kun dhukkubbii mataatti ta'e yookaan mataa keessa rukutee jira. Kanaanis ijaarsee jechuudha akka nama lakka bu'uun beekamu. Kanatti aansuudhaan Tiraambii Raashiyaa lola dhaabuu waan diddeef magaalaa Moskoo boombiidhaan barbadeessuudha rukutuudha wal jala jechuudhaan itti roobsuudha jechuudhaan dubbatee jira. Akkasuma meeshaa waraanaa gara Yukureen erguu eegaleetii jira. Jaan duraan fuuldura torbees deemu kana erguu deemaa akka mallattee akka ibsetti amma immoo erguu eegaleetii oduun jettu nu geessee jirti. Kanatti aansuudhaan Raashiyaan ammas satalaayitiiwwan guddaa jechuudha raadaroota jajjabaa kana kanneen jechuudha Ameerikaa wajjin wal madaalan dorgomsiisan yaalii taasifteeti jirti. Waaw kanatti aansuudhaan Iswiidiin satalaayitiiwwan isinis bebbedaa gurguddaa xixiqqaa kana jechuudha samii keessa kaaftee jirti. Waaw yaalii taasiftee jirti. Kanatti aansuudhaan Paakistaan jidduu namni irra dawwalaa erga aleellaa Israa'elii fi Ameerikaan waliin ta'uudhaan Iraan rukutaniin booda misaa'ila guddaa duraan jechuudha nukuleera oomishachaa jirtu as baasuudhaan agarsiisuun ammas waliigaltee jechuudha Iraan wajjin mallattisaa jiraachuun dhagahameeti jira. Meeshaa waraanaa galaal misaa'ila guddaa akkanaa kana tolfachaa jirti Paakistaan biyya jechuudha nukuleera gabbisuun beekamtu. Kanatti aansuudhaan mee jidduun namoonni oduun dhageeffachaa jirtan mallattoo gurraatti harka mirgeertoonni tokkodhaan sabskiraayib godhaa kan nuti dabalamaa maatii keenya taadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan Maalaaziyaa keessatti xayyaarri heelikooptarrii namoota 5 jechuudha imaltoota 5 fuudhee deemaa jiru bishaan keessa kufuudhaan namoota 2 miidhaan jajjabduun qaqqabdeetii jirti. Kun ammaan tana daqiiqaa muraasa dura gabaafame. Kanatti aansuudhaan taphataan kubbaa miilaa addunyaa urjii kan ta'e Kiristaanoo Roonaaldooon Suudi Arabiyaa kana booda jireenya kiyya guutuun Suudi Arabiyaatti akkaan dabarsaa jechuudhaan dubbatee jira. Akkasuma mootummaa jechuudha Suudii hedduu galatoonfachuun dinqisiifachuun hawaasni jechuudha Suudii hedduu nama jaalatan hawaasa kabajaatii fi nageenya waareessaan jiraatu jechuudhaan nagaa waaraan jiraatu jechuudhaan hedduu dinqisiifatee jireenya isaa guutuu Suudi Arabiyaa filatee jira. Waaw ollaa keenya ta'ee jira jechuudha fira keenya ammaa kana booda rabbi islaamummaadhaas haa jaalachiisu. Islaamummaa isaanii fedhu jenna. Kanatti aansuudhaan Suudi Arabiyaan daandii riqicha xiyyaara Riyaad Kindoomitti qopheessuun xiyyaara miilaan irra imalchiisuu eegaltee jirti akka fakkeenyatti. Waaw keessattuu seenaa ajaa'ibaa dalagaa jirti Suudiin erga ji'oota muraasaa dura xiyyaara gurguddaa 2 jiddarraa kaaftee ilaa Riyaad lafarra konkolaataadhaan oofaa fiddees xiyyaarota inumaa lafarra yaalchisaa jirti isiin. Namni samii gubbaadha ol yaasaa jira.
kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaa guyyaa irraantanaa oduu gammachiisaadha kuni kaabaa jechuudha waggaa waggaan yeroo dhiqamtu jechuudha mootummaan jechuudha Saudii Salmaan ibn Abdulaziz fi akkasuma itti aanaan bulchiinsa naannoo Makkaa waliin ta'uudhaan dhiqaa jechuudha waggaa kan kaabaa irratti argamanii qooda irraa fudhatanii jiran kaabaa ulaan kaabaa guyyaa irraantanaa banamteeti jirti maasha Allah oduuleen guyyaa irraantanaa qabanne guutuun kana fakkaatti ammoo oduu jechuudha ijoollee teenya kanneen biyyoota alaa keessa jiran kan daangaa Suudiirratti hedduu walitti roorrisaa jiran wanni asirratti dhaabnu jechuudha kan xumuraa isin obboleeyyanii tokko laal wal miidhuun waan isin nu goote diina nu irratti moosisuu fi diina nu tuffachiisuu fi diina nu gammachiisuu fi irtee miti jireenya gadadoo keessaan baanee nu hambisuu malee furmaata tokko kan nuuf iddeen qabdu gaafa gamtaan hojjenne mee ilaala har'aan tana gaafa jechuudha qabsoo Oromoo fakkeenya fudhanne gaafni gamtaan hojjetame injifannoo guddaa jechuudha gonfachuudhaan diinota firraa buqqaafne jechuudha har'aan tana aangoota jechuudha muudannee biyya bulchaa jiran galee garuu gamta dhabuun hanga isin nu miite ammaan tana gamta dhabuudhaan hedduu faca'anii waliis miidhaa gochaa mana irratti dalagaa jirra dhugattee jechuudha waan akkanaa kanarraa of qusadhaadha waliif tola yaadaadha hiriyaamtus walitti hin ta'inaadha diinas walitti hin ta'inaadha waliin ta'uudhaan waliin hojjedha isin jenna kanatti aansuudhaan Suudiin fuuldura kanatti bara 2026tti fi biyyoota 6 jechuudha biyyoota Eeshiyaa kana fiizaa maletti jechuudha baaliga turistiimii daawwannaa ziyaaraa fi kanaan akka jechuudha imalan paaspoortii qofa qabaannaan tikeeta jechuudha jiraattota Suudii keessa jiraatanii fi warra biyyaa Suudiitis ta'e Arabootaas akka ta'e jechuudha biyyoota jaha keessa imalan taasisaa jirti Suudiin fuulduratti akka malee guddachaa jirti akka malee guddinaan sadarkaa addunyaatti jechuudha olaanaa qabachaa jirti. kanaaf warroonni carraa jechuudha isin gaddeebitanii fiizaan dhufuu harkattan itti fayyadaman isin jenna inumaa dubartoota dubara isin fiizaa bishaan hin gaddeebi'ee jechuudha fi karaa gubbaatiin fiizaan dhufaa jira kanaa kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin angola deebitti sheer godhuudhaan facaasaa akka isin dhoo'isu oduu ammeeti gubbarraa namni dawwalu jira yoo sagaleen qallattee si dhiifama namaa tokko mana dawwala yeroo na fiidiyoo waraabu ammoo namoonni chaanaala keenyaan dabalamtan nu jajjabeessaa isin jenna fiidiyoo naga bu'aa dhaabbatanii sheer godha oduu guyyaa guyyaan isin dhaqqabuu qabdi. Assalaamu alaykum.